Wala darbate malee namaa miti lakki. Namaa miti tu namni darbate itti mul'isa maani natti mul'isoo eegaleera neetwoorkii gaafa hin qabne malee kanaan iyyuu mul'isa dheedhe gaafa neetwoorkii sirriitti qabu sirriitti na hojjete natti mul'isa baluu baluun galchee baluu baluun buusaa jira ka jedhu amma xayyibaan nama macarashaan saayuu sarfu itti deebi ergadhume daddabi. Xayyibaan amma marqiftee kaatee harkisiisiidhuma dhibbaan dhibbatti yoo yuusar jedhee macarashaan isaa kudhan ta'e xayyibaan argiteetti maan natti mul'ata maan yeroo neetwoorkii na dide malee. Mee koppiliinkii taaptaabii godhaa ijoollee keenya. Please uummata koo keessattuu shamarran biyya arabaa. Isin jecha bakkee keessa taa'aa arabara. Haadha wayii qabaadhee yookiin abbaa wayii qabaadhee miti kanan biyya gale. Yookiin immoo waan naa kaffaltanii miti. Birriin itti hoteela jiraatu naa kaffaltanii miti. Birreen nyaadhu dhuguu naa kaffaltanii miti. Wallaahi wareegama guddaan sinii kafale. Koppiliinkii dhuma naa godhaa waa biraa sinii rakkisuudha. Koppiliinkii ishee naa godhaa. Lubbuu koo yoo wareegame noole. Adda silaa piroofaayilii bochaa irra kaa'attanii deemtu. Nagalchi mubee. Eessatti galtaa nama barbaadaa irraa noo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي سورة يوسف لما تاكل آمين آمين. قلبي متي نمني أماتي يو أكا وانسل باتي لالا جرتا أكو مجتة جتو osoo waasirra gahee jiraate hundi keenya sanumarra keenya guyyuma amma ta'e wayii gadduudha. Garuutii wanni nani sii himu bakka deemtu hundatti eessayyuu dhaqi bakka nan deebi'ee dhaqeettus haa ta'u of eeggannoo cimaa gochuu qabdaati. Akka mangistiitti jechuudha. Amma mangistiin of eegamti maaliif diina hedduu qaba. Akka jaalallee hedduu akka nama si jaallatu hedduu qabdu akka nama si belleessuudha hedduun jirus ofirratti hin dagatin. Ofirratti hin dagatin. An kanan sii hima of hin gatiniin siin jedha. Gara biraatiin mucayyoo kana reeffa sii galchuudhaaf hundi keenya waan bor nurra gahu waan ta'eef nurra gahuu danda'a rabbiin nurraan hin gahini hin galchinaa ati immoo galata guddaa qabdaa rabbiin jeezaa keessiif kaffalu. Gara biraatiin wanni naani ergaa xiqqoo wayii dabarsuu barbaadu ergaa xiqqoo wayii dabarfadhu mube. Ijoolleen biyya Suudii jirtan ansini hima ijoolleen mana kontaraataa jirtan akka durii seetanii achirraa bahuudha hin yaalina. Waa hedduu jira amma. Duraan achirraa bahamee jennaani warri Arabaa nama kontaraata fidachuurra nama ala jiruyyuu irra hojjachiifachuu filatu turani duraan. Ammatti garuu sana dhiisanii jiran. Filannoo hedduu biyya keenyarraayis biyya biraarraayis waan fidatanuuf achirraa baatan hojii maallaqa mana kontaraataatiin hojjettan ala baatanii hin argattan. Tokkoffaa kana sana taansee ala achirraa baatan amma wanni godhamaa jiru achirraa warri isin baasu isin fuudhanii geessanii isin gurgurataniitu waggaa tokko yookiin waggaaf wayi bilaasha bilbillee osoo isinitti hin kennamin dalagattan. Dalagtanii hojjettanii jaraaf kennitu jechuudha. Warra shiftootaaf warra nama baasu kanaaf. Of eeggadhaa waan kana sirriitti quba qabna waan ta'eefan isin himaa jira. Amma namni hedduun gaafa achirraa baatu ijoollee hedduun maal godhamti bilbila isii harkaa fuudhamee gatama. Gaafa harkaa fuudhamee gatamu ijoollee hedduun bilbila maatii ofii sammuudhaa hin qabdu lamuu bilbilli irraa gatame wanni isin ittiin bilbiltu hin jiru waggaadhaa ol bakkisiin buute dhabame namni isin bira dalagdu nama rabbi sodaatu yoo ta'e san booda baa akka ta'etti akkuma ta'etti wama beettu wayitti bilbiltee argatti. Kanaaf akka durii seetanii achirraa akka hin banne warri badee nagaan beetu birrii 1,000 birrii 500 dalagaa dhabdee ijoollee ji'a 5-6 teessa jirti akka achirraa hin baane balaa hedduu jira. Balaan konkolaataa guddaadha maaliif yoo xiqqoo makiinaa poolisaa yoo argan warri achirraa baasu oofu makiinaa konkolaachisuu erkaa bada gowwaa bu'u haalan taane hedduu jira ala jarri miliquu jedhani
Poolisiin kana kaasee kana polisi fi Abdulrazak hallayyaa bu'uut jira. galatomi polisi tu fi makina kana yukan damakse ada kana rangai ka polisi te mbeta abo kamitti barte du bataartat kanumti makina kuna kadi gara sababate polisi qaba. Kanaaf waan akkasii jira jaraa milikna jedhu jarri kana fuudhanii baasan immoo hedduun jaraa warra waan nama kakaasu fayyadamu warri ijoollee balleessu kun yeroo oofanu akka maraatuuti yoo poolisiin itti dhufe hin miliknaadha poolisiin immoo nama nan milika jedhe asitti waan akkasii hin jiru rukutee bowwaas buusee maalis ta'e ittiin gaafatamu jechuudha. Warri karaa dheeguu poolisiin adda waan fedhan gochuu danda'a waan ta'eef ijoolleen mana kontiraataa jirtan akka of eeddanu amaanaa achuma dalagadhaati galaa. Kanuman isinidhaama galatoomi muu beeko rabbiin si gargaaru. Qabamee zalaalamii dhamuurra nama baasaadhaan hidhamuurra seera biyya kanaatiin yoo duunes duunee yoo jiraannes jiraannaa jedhee kutee fiigeedhaan hima keechi. Maalshii dhumaatiin. Dhugaadha. Poolisii biyya sanaa jala boommoon danda'amu. Abdurrazzaq anillee si dabalaa warra biyya tana dhufanii qabadan suni wallahi marra dogoggoraa ijoolleen dhiyoo tanan akka tasaa mana yaalaa deemeen ture marra ijoolleen Itoophiyaa sun akka isiin achitti fafakkaattu wallahi nama ta'u of jibbita yoo mana yaalaa san deemtee agartee ijoollee tana harki caalaan osoo akka kiyyaatti namni biyya Arabaa biyya Suudii jantanaa dhufu maaliif jennaan hatta warroonni gartee ambaasii yookaan maktabaa warrummaan fidu kun akka isaan ilmaan namaa mana hakimaa keessatti zafazzafanii godhan odoo rabbis viidiyoo takka waraabuu dandeessu mana hakimaa biyya tanaa hin beektani kaameera jira saniyyuu ni eegan isinii galee wallahi anachi dhaqee guyyaa tokko nama kuma takka ni geessi zafazzafamtee guutuun si akka ijoolleen teenya fakkaattu odoo agartanii nama jibbisiisa yookaan isa du'u yookaan osoo karaa deeman du'an kana osoo hin ta'in jechuu si galee viidiyoo waraabuu sitti dhiisanii nama eeguu jira mana hakimaa san keessaa. Marra ijoolleen teenya rakkina guddaa keessa jirti biyya Suudi Arabiyaa sinin jantana keessatti anu du'a akka kiyyaatti ijoollee biyya Arabaa tanaa dhuftu biyya Suudii jantana wallahi dhugaa rabbi sanirraa taaftee ala dalagaan ala gonkuman jiru sinii galee warri xalabarraa baddan warra xalabaan alaatu dalagaan gonkuman jirtu warri barraa jiru hojii dhabee waggaa caalee eega Suudii keessaa hojiin takka dhabamte ijoolleen mana keessatti waan nyaatu dhabdee kadala gurraa liqii fudhattee namni of dabbaraara gariin harka kannattee biyya galaarti. Gatii santeef warri xalabaa dhuftan of eeggannoo cimaa godha. Mana bakka dheetan dalagadhaa adaba godhadha. Wanni isin bachiifta kan jiru 700 isinii kaffalan. Waan dabala. Wallaan kanuma jedhaan. Waan dabala. Kabajamtoota jaallatamtoota keenya dhaggeeffadhaa. Wani naan hin jettee Abdul Razak jedhan irratti wantan isinii dabaluun immoo waan addaati. Akkuma ijoolleedhaan as keessa deemee namoota rakkataa bakkee ta'anii kadhatanu yoo argitan amma fakkeenyaaf guyyaa borii haadha keenya tokko ijoollee lama biyya alaa baasaa fi jira tokko Dubaay tokko Saudi mana kontiraataa jechuudha. Ijoollee koo bakkee kaa'ee kadhachuu naa kadhattee naa fiduu jedhanii haati ofii isaaniitii kadhatanii bullee waan arge ijoollee hageessanii mana itti nyaachisu. Ilmoon qabdanu jennaan nan qabaa birriin dhabe waan paaspoortii itti baasee biyya alaa ergu jedhanii naan ijoollee lama akka isaan biyya alaatti ergatanuu fi kana booddee akka isaan gadi ba'anii kadhanne ijoollee akka mana itti ijaartullee waan naannaa galtee ijoollee lama qabu biyya alaatti ergaan jira jaalladhee miti yan sinii galee. Waan tokko sitti barbaada dhaggeeffadhaa. Yeroon barbaadeen argadhu footoo ijoollee isin agarsiisuufan ture. Silas haadha jedhame wanti jedhamu jira. Mee haadha jedhaa barreessa. Agarree jiraan argeera warra takka jetteen guutuu argaara. Haadha jedhame wanti jedhamu hin jiru haadha jedhame galata haadha kafalleen finnu dhugaa. Ijoolleen mana xalabaa tii badanu ani itti murteessu bareechaan dhaggeeffadha. Ijoolleen mana xalabaatii baddu ijoollee akkamiiti ilaa amma hin beekuwan garuu fakkeenya isinitti hima maaliif ijoollee durbaa kanatti baay'ee dhiyaadha. Warra haadha akka gadi baatee kadhachuudhaa kaate yookiin immoo haati bakkee baatee kadhattuu taate yookiin immoo warra sangaan gurguramee ergamee bakka macarrashaa dhageessanii warra maatiin dadhabaa biyya alaatti yeroo argatanii ijoollee mana xalabaatii maaliif baddi beektu? Parsantii 50 dhibba keessaa dubartiin 50 kan isin mana xalabaatii badduu fi damoosni isin jette argattuu fi
karaanis hin birrii ittiin ergattu baankiin ittiin birrii ergattuu fi rakkinni maatii wal madaaluu didee jennaan iyyi dhageessanii wal madaaluu didnaan qalbii qabdi. Tokkoffaa birrii ergataa jiru baankii irraanii qixxeetti ta'e qaqqabaa. Lammaffaa maatiin koo rakkina keessaa ba'an jiran. Maal jettee utuun gadi ba'ee hojjedhe akkuma namni ergatu tan ergadhaa birrii guddaadhaan birrii koo zirzirii guddaa naa baasaa. Lammaffaa birrii guddaan hojjetadhaa dachaan hojjetadhaa jettee wareegama kafaltee baati milaa kun wareegama du'aa wareegama lubbuu yoo madaamiin argite akka hidhaa guutuu isiftu yoo makiinaan garagalee akka duutu beektu kanaa mannaa jettee baati nama 100 keessaa 50. 25 immoo yoon biyya galee manni kun naataan jiru madaamiin na rukutaatti nyaatan qabu rakkadheera taa'utti dhukkubannatti dhufaa jira yoon biyya galee immoo maatiin koo naa baaru sangaa tokkitti qaban gurguranii na ergani baaftuun koo baduudha itti baate rakkattee dhaggeeffadhaadha parsantiin namni 25 dhibba keessa rakkattee baati manni sun rakkisennaan jijjiirrattu akkaataa dhabdee yoon galee maatiin kiyya naa baaru jettee nagalchaa jechuu dhiiftee baddi. Parsantiin 25 kan duuriyyummaa dhaabaddu na amana. Utuma madaamiin jaallattu utuma hojii gaarii hojjettu shiishaa kana baruudha. Dubartii an akkuman sii falmu sittas nan falman kalbi dhaggeeffadhu warra akkanatti jirta duuriyyeen si beekaati na beekta wal beenna. Yeroo naa walta shiishaan sin biraa xorroo jedhu wal beenna kanaafi. Kanaaf asitti guddaa ishee parsantii 25 immoo dhibba keessaa 25 wallaahi duuriyyummaa baddi. Dhiira barbaacha waan biyyaa baatee bollaalte wannumti baqaa nyaataa jirtu silaa namni keenya tusammuu qabaate parsantii 75 caalamu 25 caala maal godhu shamarran biyya arabaa shamarran jedhu nama 25 jedhani ilaala rabbeedhaati nama 100 keessaa nama 25 jedhani mee harki 75 akkamitti badu sinitti mee keemti harka 25 jedhani ligabaa biyya anchi shamarran torbatamii shan maqaa balleessaa wallaahi wallaahi rabbii goottan kadhe raamadaana keessa wanna akka shamarran biyya arabaa dhiira biyya arabaa gatii guddaa biyya isaatiifis uummata isaatiifis maatii isaatiif kafalaa yoo jiraate rabbi naa gaafatu dhageessanii wanni akka ijoollee biyya arabaa masjiida farchii rakkataa gargaaruudhaan maaliin wareegama kafale biyya lafaa kanarra jiru. جالتي جبتي كيسي ولا إيرا ولا دبرت قال جل في قاولي قطعي هرّي كم بكاتو فيديو بنا دوداني كان نما بوتشيس سودا ربيع كيسا ريتي أربعة كيسا في قاولي ريتي جدي بولين ساجي جيران أنا كمو بيسا تكا نمبي كمان نما تنقدي بقى تجدي إيادين جتوا مبين جيران سو مبين نما مسكين ما ترشح كتير بيتو كم مبين ميلي راكتي والله وبالله يرمو جاسنا كيغارو ما سارجي غافل كفد مالي بيتو مي ستم بيكاني غافل كبا من كو مالن جديني انا كسجندا كبتي راجلو فيول لغري ركون رجي جنا من جنة ركو رنجرا ركو برالت انت دول دي موس يا ربي ناريس الى لا كستسيبت دي امبر ريغوان نبيتو صبر اجندو بكرا سكي كيسا تنجرو وفيول قال ركون الرجال جدي كان نيمتي جل قبعنت بو اللي فما قاعد بو تيغون يرو مو بيتو غر في فما جدي جدي كان ننجر جرا تو غرو مو نمني مو كتي مالكو بيبو جنا نسو بس غافن كو فدي ما جدي بيتو وي انا يلنا راكي تي والله وبالله مسنجرنا دمو لا لا أنا ميلا كوتشي تيجي يوم كان راتاي كذا دي سببان كابا نقاب جيجي تاچو مكاي سوما كوتي مري ولت كابامي أكاونتي رجلا بري متون جي راب بيجي دي أتيم كميكري كبتروتي جي أبديتي سي سوما كوتي نانيما بري كوس أنا فلوتي نانجي إيه متوكيتي يالا ميجي يو ألكتنا كفلتا يو رب دي موديسي جي أتتروكي نمنيسين بيكو ربي مالي جي كيسو كيتي دي يو رسول الله فايا فكار ani mobil yang lagi tidak nanti gula badat deh, kota deh, karena orang tay, mal gua tanam ni jangan jadi juru mila pun lagi, ilala nama Rabbi mila ilala, amma nama ni pun nama mila aja cuma le, nama garim bila bakal ada kan aja lah,
أنا مرات مرمي وقاسم جوا سلا ما جرى بيتو نمني كين يروم أنغستي كير رادو فيجن نانا بوستي نما يمتا كيف لا نمني كين يروهدو غستي كير رادو فيجن نامي لنا راجته نبوستي جدي يمتا مالي نمني كين أتنا فيجن nama onnee qulqulluu mubaarii kana barsiisa galata inni immoo naa oolee jiru isa isin ijaan argitan malee yeroo dhiyootan gadi ba'ee dubbadhaa mubee hojii yeroo dhiyootti na eega waan mubeen naa oole gadi mubee jechuun nama baay'ee gaariidha nama akkanaa jira biyya alaa keessa dhiironis shamarranis akkasanii biyyaa ba'anii jireenya jara jijjiirrachuudha. Wallahi mubarakati atoo haasofte waan hawaasa biyya arabaa kana haasofte wanni itti daballu hin jiru nu kanaa olillee argaa nama mucayyoon takka baarii inni moo koyite homaan jirti guyyaa rabbii bara akkana sibiilaan natti qabanii lubbuuti jetta qatanii jetti akkana nabbootti orgamaa'ii kanaati. Wallahi waan ijoollee teennaa yoo kaafne ati jette karakkatanii badaniillee waanani kaasuu waanana badi bifoole waanan kaasetti tumorii fuula ni jalaan deemnee dhaggeeffadha. Ijoollee biyya arabaa keessa jirtan wannan dhumarra isinitti himumaa inni beektu waa'ee ammaa irratti falli maalii falas nan ka'an rabbii gaditti fala tokkos nan ka'a. Akkuma haadha sana ijoollee keessiifan ergedee waadaa gale ijoolleen biyya arabaa waadaa wannan sinii galu isii dhabnee ramiti kan biraan moo dhabuun barbaadu ijoolleen haadha hiyyeessaa biraa baatan ijoolleen sangaa tokkittii haati kee qabdu gurgurtee si baaftee jennaan mana dhalabaatii baddee bakkee keessatti duuriyoomtee afuurra gara biyyaatti galuu filadha yeroo rakkatan naa fidaa yeroo rakkatan ijoollee mana dhalabaa keessatti rakkattee biyya galuu barbaaddu naa fidaa imbaasiitti nan dawwalaaf akkasiin biyya galtu irratti hojjenna dura buune jechuudha achii badaa duurra jiraachuu dhabuudha yeroo maa dhalabaa dhabatu arabni ijoollee biraa baddee dhumtee jennaan kaameeraa fa'aa uffata keessanitti keessa jedhee yaada kanaaf utuun badin kottaatti badhaa mubaarik hojii natti jabaatee rakkoo hamaa keessan jira badduu moonan sodaadhe maallaa wayii jedhaati akkasiin gara biyyaatti isin galchitu goonee biizaa sidii barbaannee yookiin Dubaay yookiin biyya biraa deemtu kana waadhaa sidii qaba namni mana dhalabaatii kana booddee baddan naan mari'attan malee hin badina. Ukkuttaati himadhaati itinaadha yoo rabbi jedhe ammas xumurarra asaansiitti baay'isee koppiliink sheer godhaa waa'ee baay'isee irraa dubbannaa xumurarra wantan isinitti moo jiraate hordoftoonni koo guyyaa hadhaatii kaase artistitu faa yoo jechi kun isinii ta'ee viidiyoo tokko kana hojjettan ijoollee shamarranii hojjettan guutuun keessan akka viidiyoo kana waraabbattanuu fi akka viidiyoo naa hojjettanii gargaartan isinitti madha. Shamarran biyya arabaa keessa jirtan guutuun keessan rakkoon keessan inni guddaan duutanii badaartu rakkataa jirtu mana dhalabaatti maallaqa keessan saamamaartu kana hunda hambisuudhaaf namni sagalee isinii ta'u muraasa waan ta'eef karoora tokko isinii fidee dhufeen jira siluma dhimma baay'isee fixeen kaafan malee utuma raamadaanni kun hin dhumne ijoolleen Arsii akka Arsiitti ijoolleen Jimmaa akka Jimmaatti ijoolleen Shawaa akka Shawaatti ijoolleen kutaa kudha tokko nama 100 guruppii akka hidhattan isin ajajeera gara kootiin borkottuu sagalee naa ta'e jechuudha maaliif beektu namoota hedduu sagalee dhabanii mana madaamii keessa cinqamanii sagalee dhabanii du'anii jedhan rakkoo dubartii kana furuudhaaf tokkoffaa akkasiin birrii nyaatamne lammaffaa akkasiin quba wal qabaattu fakkeenyaaf namni fooloo ammaaf jalaa nama 600 jechuun qalbii seenaa mee nama 600 salfiitti galchaame nama 1,200 ture miti mee nama 1,200 salfiitti galchaa eessaaf eessa qaba baay'inni isaa namni 600 qalbii miti kanaaf shamarran guyyaa boriitii kaasee akka Shawaatti nama tokko sinii galcha akka Arsiitti nama tokko sinii galcha akka kutaatti jechuudha maaliifan gandummaa miti immoo xiqqoo siyaasa yeroo ammaa jiruutiyyuu biyya keenya keessa ati Arsiidha ati Jimmaadha ati Shawaadha ati maalii qabaa qocolloo jira wal qocolloo jira xiqqoo borillee waan nutti dhufuun beeknu waan ta'eef borillee waan nutti dhufuun beeknu waan ta'eef
وأنا تلفون بينه أنت أبي كنا بودي شمران جروبي كيسنجر mana koti ratte dutte sagalen to mali fi hojjetto dorsi saniti tokkummaan fakkeenyaa fi gruppii mucaa tokko dhukkubatti ajjala yookiin immoo mana madaamii keessa cinqamtee madaamiin ajjeessuudha kilaasitti dhuftee jirti. Qobaasii dhuftee ajjala nagachi yoo sin jette yookiin galchuun mala yookiin galchuun dhiisuun mala bu'uusii mala kana gidduutti jechuudha. Yoommoo gruppii nama dhibba tokkoon akka gandaatii wal ijaartanii footoo irratti ergitan irratti naasoftan gaafuma rakkoon hamaan dhufte qofa wadaasii walii galtan jechuudha. Anatu isin walitti sin qabaa asirratti gastiiru gaafuma rakkoon dhufte ijoollee naqa qabaa rakkoo kanaan qabaa jennaan achumatti walii naasoftanii waan furuu dandeessa yoo ta'e hin furtuufi yoommoo waan miidhaa ta'e yoo anallee asirraa dhabdan dhaggeeffadhaa la yoo anallee asirraa dhabdan nama dhibba tokkoon jirtu waan ta'eef fiidanii jettanii mana artistufaatti wal gruppii kana keessaa jabaadhaa eenyuun laafiirra jiru nu laalaa jettu asli yoo ta'e asli makii yoo ta'e makii ofii keessanii sagalee walii ta'uu jechuudha. Nama mana baratee fakkeenyaaf artistufaaf mana baratee jira. Fiidee jettanii artistufaaf mana baratee jira. Linkii sheersiinii godhee jira. Fiigaati firii abaluu jennee maqaa nama tokko barreessina jettanii walii galtanii dhuftu. Namni tokko qophaa deemuu maqaa fakkeenyaaf Samiira namni jedhamtu gruppii sana keessaa dhuftee rakkattee isinitti makka rakkoon si miidiyaarra bahuu barbaachisa yoo ta'e dhuftanii firii Samiiraa namni kudha yoo jedhe iyyuu nama dhibba dhiisaa. Namni kudhan firii Samiiraa yoo jedhe namni komentii irraa dabalamee ji Samiiraa galchi warri gastii irraallee Samiiraa galcheedha warra gruppii keessaa ta'uu namni isin beekaa jechuudha. Warri ijaaramuu barbaadan ijaaramaa sagaleen isinii ta'a. Warra hin ijaaramne waadaadha awwaanan jedhe diigee hin beeku. Warra hin ijaaramne feetu 50 ta'e feetu 20 ta'e gruppii tokko manadha keessatti viidiyoo walitti ergitanii waliin cinqina garee gaafa rakkoo jedhaa. Ijoolleen arsii dhibba tokko galfadhaa ta'a. Gandummaa miti anas hin jedhe. Nama dhibba keessaa nam tokko yeroo rakkoon ga'e dhuftanii jalatti firii abaluu dhuftanii yoo maqaa isaa barreessan dirqamaan ol galchaa jechuudha. Sagalee keessa dhagaame moo dhagaameera duutanii baddadu. Atattamaan qaqqabamu. Warri ol ijaarte sagalee qabda tokkoffaa ofumaa kee bitu laayifii galtee namni 99 gruppii sana jala jiru dhufee si daawwate iyyuu sagalee jechuun kanuma. Kanaaf ijoolleen biyya Arabaa nama sadii kennatanii akka arsiitti nama sadii gruppii sana jechuudha admiiniin nama footoo gadhiisee of keessaa dhiyeettu sagalee walitti hin ergitanu warra admiinii qabu qofatu dubbata yoo rakkoon jiraate abbaan rakkoo irra jiru ijoollee nu qaqqabaa jabaadhaati madaamiin koo akkas na gootee jirti bakka kanaa nageessaa jirti naajeessaa jirti yoo si jette fiidanii dhuftanii nama laayifii banate inshaallah asliisa ta'u makiisa ta'u jalatti jettanii firii abaluu jirtanii namni kun hundi maaliif firii abaluu jedhaa jira yeroo jedhe tokkoffaa garee akka shamarran garee hidhatanii jiran namni beekamti isinii kenna. Lammaffaa sheeka biree godhatan firii abaluu galchaa yoo jettan sagaleen keessa dhageetti argata. Kanaaf gruppii guyyaa boriitii kaasee akkasiin hidhattan isin godha isin fayyada. Ishii kana mataa keessa kaa'adhaa. Ishii kana mataa keessa kaa'adhaa. Obboleettiin keenya dhuftee nu galchaa obboleettiin keenya namni immoo haasawaan dheeressinu obboleettii keenya kana gruppii obboleettii keenya lamni yoo qabaatan gruppii qabdu. Yoo gruppii qabaanne immoo nutti maatii gruppiin banamee jira. Kottaa gruppiitti galaatii birrii 1,000 2,000 3,000 abbaan dandeessan riyaala 16,000 kan barbaachisu. Bakka sanaa fuudhamtee riyaadiin geessuun birriidha. Riyaadirraa kaatee Imaaraatiin nattee Imaaraatirraa biyya galti. Seerri reeffi Saawudii jedhani. Dirhaama 16,000 riyaala 16,000 nu barbaada waan ta'eef nama ishii beeku 16,000 irraa yoo guuttachuu dandeenya abdii qabaa. Yoo immoo hin danda'amnes 200 gruppiitti galaatii buufadhaa. Akkaawuntii haadhaaf abbaa banamee jira. Akkaawuntii koo miti. Kan obboleessaas irra jiruutii miti. Kan haadhaa qophaa miti. Kan haadhaaf kan abbaa. Dhageessanii kan haadhaaf kan abbaan bansiisan amala koo beektu. Akkaawuntii 5 qaba. Tokkoon kennaa duwwaadha jechuun wallaalle. No. Obboleessi kunooti. Obboleessa jechuun wallaalle. No. Akkasii qulqullummaadhaan gargaartanii. Dhageessanii qulqullummaadhaan shakkii tokko malee gargaartanii. Akkasii obboleettii keessan atattamaan biyya galchitanuuf akkaawuntii haadhaaf abbaa banamee jira. Gruppiitti gadhiisee jira. Waan dandeessan nu gargaara. Kottaa ol galaati. Gruppiitti akkasiin galtan sitti himna. An fixadhee mana hoogganaa jirti. Meerree obboleettiin keenya sun jalqabaa warra zannee walitti balee jiru dhiifamoo warri giruupirratti deeggaruu dandeenyu giruupirra garraa warri giruupirra hin galle immoo asumarratti kallattiidhaan nu amaxxansuu
kallattii kanaan deeggaruu hin dandeenya. Kallattii kanaan kan deeggarree namni fakkeenya guruupii sanarra galuu hin dandeenye asirratti akka deeggarru jechaa turanii haala saniin utuma asirratti an deeggare. Viidiyoon hojjedha. Halo. Maatiin borsaatii meeqa biroo taasisa akka qaba abbaan finfinnee nutti himaa viidiyoo jechuun ni isaatii wallaale abbaan dhufanii bakka abbaan jedhanitti akkaawuntii maxxansanii gargaarsa jechuun ni isaatii wallaale abbaan dhufanii bakka Mubaarak. Mubee. Mucayyoon jawala keenya didee jetti asiin dubbisuu dandeettanii sagalee ol kaasa. Mubee sagaleen kee dhaga'ama. Onnuu qaba onnaa qabi. Nagama dhiifama naa godhe kontiraan tokko bishaan dubbisa. Onnaa qabi obboleettii keenya warqee akkam jirta? Ol qabi dubba. Nagaa kootu galata waaqayyoo jirtu. Jirra obboleettii keenya warqee turuftee akkuma gaafa duraan viidiyoo baate obboleettii keenya warqee turuftee akkuma gaafa duraan viidiyoo baate obboleettii keenya warqee turuftee akkuma gaafa duraan viidiyoo baate Wah, kita orang ini juga dah bakal. Boleh tiga jatuh kuma gapa tu dah ufte agak osok ke gapa tu dah ufte video bat itu sih nawas tim negara itu re. Amma mo boleh tiga ni wanni nu sejar satu refer rosana wanni nu kabamu kabdi serar kagalu kabdi insobdi boleh tisi du te ifte mal tuai biasa galut isi asap sisi mal jenne kan nu serat tu dah tu ref nu galateeffatta jedhee yaadaadha. Maaliif utuu siitii akkuma kanayyi mucaan sun dhiiga keetii nu caala malee eenyuun caala fira keetii mucaan kuni dhiiga kee barbaaduudhaaf tabbinuu hin baane allayyaan hin jiru. Har'arra geesse garuu utuu ana ta'es akkasuma barbaadamaa ka jedhuun hin gammadda jedhee yaada. Xumurrii obboleettii keenya adda baramee jira. Obboleettiin keenya reenfa sii yookiin fayyaa sii barbaaduudhaaf waliin nama hunda dha'a turre. Dhagaa surukunnee lafa surukunnee obboleettiin keenya akkasiin duutee jirtuu fi akkuma jedhame akkuma Paakistaaniin fe'atee utuu dhufaa jiru makiinaan garagalee poolisiin duuka ka'ee jennaan utuu poolisii baqatu makiinaan garagalee gommaa poolisiitu xiyyiidhaan dha'ee jedhama ofumaan xaaxee jedhama makiinaan samii keessa akka barri si'achii gadi lafatti immoo gadi bu'ee lafarraa hedduu gangalatee ishiis shufeeris miidhee isii mana yaalaa geessee duutee inni immoo du'aaf jireenya gidduu akka jiruu fi kana dhibbatti irra geenye qabatamaan footoonis viidiyoonis na bira ga'ee jira. Kanaaf obboleettii keenya akkati nutti mufannee fi dhiifama nu gootu barbaanna shi. Lakkii anoo isinitti mufadhu maali osoo anas ta'ee yookaan wal gargaaree dhaatee jedhu inuma namatti dhaga'ama haalli isaa waggaa sana yeroo ishiin dhokatte sana anis natti dhaga'amuu dhiisee miti garuu anis kanan isin irraa dheesse. Balleessaa kootiin utuu hin ta'in haaluma waraqaa eenyummaa of harkaa qabnee fi sodaadhee bilbila irree cufadhee jedhee isinitti himeen ture. Amma immoo ani argamuu ishiitti hin gammada malee kun hundi isaayyuu kan koo dhugaa rakkoo hin qabu waan homaatti iyyuu hin qabamne dhugaa eebbifama. Akkas amma garuu yeroo dhugaan ba'u kana hin gammadda maaliifi baguma dhugaan koos ba'e baguma immoo nama akkana dubartiidhaaf falmu. Baguma ilmaan Oromoo dubartiin tokko yoo duutee badde akkasiin hin banne olii gadi fiiganii arganu baguma qabaanne jettee gammaduu qabda jedhee yaada yoo nama yaadu taate tokko lammaffaan immoo maallaqa xiqqoo wayii kan obboleettii keenya nama bira jira jettee turte miti. Meeqa maallaqattiin? Maallaqi ishii riyaala 3,430. Maallaqattii sana bakka guyyaa boriitii kaasii ati firiidha hordofiitii sin gaafadha maallaqattii baasii qobaatti haadhatti ergi isa reenfaan hin galchinu dafqa mucaa isaaniiti waan ta'eef yoo barbaadan muka bitanii muka dhaabanu bakka mucaa isaanii yaadatan uummata akkasii murteesseen birrii sana reenfa sitti daballee galchinaatu hin ta'in birrii sana haadha bira dhaqee jennaan feetu shaarbiin bittee lafa keessuu abbaan ifaati fedhan sangaa tokko bitanii lafa kaa'anu yaadannoo xumuraa mucaa jalaati waan ta'eefi maallaqa xumuraa dafqa mucaa jalaa xumuraa waan ta'eefi maallaqa sana akka warqiitti ilaalaa piliis falmiitii kadhadhuutii dhageesse falmii kadhadhuu adaraa jedhi akka taatee birritti sun birqii taatee batoo hin taane birrii kana waliyyuu baafnee biyya qacaarra waan ta'eefi dafqa mucaa jalaa kan xumuraa waan taateef fuudhamee haadhatti amaanaa dhadhuu ergiitii
ishii tu qofteen bulin ishii fuudhii nu ergi ketolaan ati immoo abbaa faadha keenyaani akka jarri waan mucaa kanaan yaadatan bitan fedhan jabbiya bitan fedhan lafa bitanu waan bara baraan jaraa wajjin jiraatu wayi yaadannoo baay'isee isa xumuraa jedhanii bitatanu ishii dhugaaluma sitti himaa akkasii miti ijoollee akkasii wayyuu ijoollee walii kun dhugaadha. Dhugaadha. Maaliif haati suni? Garaan ni ciisa. Maallaqatti dhabuu hin qabnu. Maallaqatti dhabuu hin qabnu. Maallaqatti dhabuu hin qabnu. Adaraa amaanaa lashii warqee. Maallaqatti dhabuu hin qabnu. Maallaqatti birqii taatee bituun taane maatiin waan ittiin yaadatan wayii dafqa mucaa keenya ka xumuraa jedhanii sanuu baduu jettee maallaqa sana ergattee waan ta'eef bakka akka istinfaashii xumuraa jedhamu akkuma afuura xumuraa jedhamu sana maallaqa obboleettii keenya xumuraa sana amaanaa guddaadha shi ergiitii fuudhiitii ergiitii waan barbaadanii kotoraanas immoo maallaqicha kan reefaatti dabaluun barbaadnu reeffaan galchuun barbaadnu yaadannoo dafqa obboleettii keessanii xumuraa kana waliigalaati waan ta'e waan itti yaadattan wayii godha waan barbaadan godha bakka kana artistufa dogoggorri jira murtee kanatti artistufa dogoggora jechuun amma inni guddaan amma reefi kun akkamitti gara biyyaa galaadha akkamitti galuu qabaa yoom akkamitti waan kun galma galuu qabaa gara biyyaa galaa maallaqa walitti bu'anne jenne ila dhiifama artisti maamaa seetanii reefi asii galuun karaa gabaabaan galaa hin gala rakkoo miti suni haalli asii obbo Daawud Faan ni jiranii haalli jiru iddoo warra asirraa galchuu ni beekanii akkaataa itti galchanillee kaasee ni mijaaya. Inni guddaan akkaataa itti galu hawaasni kunniin waan ittiin galu kanatti irra hojjechuudha. waan ittiin galu kun Mubaarak waan ittiin galu boori kana an abbaa fidaan jira abbaa bor sinii fidaan jira artistu faadhiifamaa wajjin abbaa bor fidaan jira jarri koteeraan bor fidanii jennaani bakka jarri jiranutti laayivii irratti walitti qabanna riyaala 16,000 riyaala 1,000 kan nu kennu fi 500 kan nu kennu abbaa ilaalee gaddee nu kennu danda'a namni waan ta'eef warra 5,500 or abbaa biratti an viidiyoo jedhee gadhiisee amma bor akka isaan dhufaa jiran sa'aatii natti bee jennaan ketoraan yeroo isaan qaqqaban sa'aatii kanatti abbaan dhufaa jiru jedhee laayivii dhumarratti walitti qabanna akkaawuntii barbaadannee kan warri Saawudii keessa jiranu bor warri Saawudii jiranu akka jennu cufatu barbaanna waamicha an godha namoonni seenanu ka Mubaarak waan amma kaafte san irratti mucayyoon bar sagalee wal dhaga'uu dhabdanii waan siin jette qabdi beeyta. Waan mallaqaa san amma mallaqaa durri karaa kana xalaba mana kontiraataati ittiin bayuudhaaf mallaqa amma isiin jette san ani tanaan duraallee qaayisee mucaa sanirraa akkaataa itti fuutu itti bilbilii fuun innaan mucaan jawaala jijjiiratee siimii jijjiiratee kaasuu dide jawaala nurra. Saniif hedduu isiilleen hanga nu bira geettee yaada kana nu mareechifnee jenne hedduu gurbama kanatti sillee akka durii sana otoo hin taane hedduu maaliif akkana nu godhan jedhan ijoolleen hedduu achi isarratti yaada kaasanii ennaaniin hedduu deddeebi'anii gaafannaan mucaan jawaala dhufuu didee akka gaafa nu dhufuu didee miidiyaa irraa achumaan jawaala cufatee badee waan san kaafnee turre nullee akkam goonaa mee waan kana yoo isiin gara waan tokko xumura wayii irra geenne waan isii kana gurbaa irraa jechuun haa arginu haa dhabnu nutis ammoo akka warra isii irraa hafeetitti biifolee dhiisi isa kana biifolee koo dhiifama naa godhe afaatti si qabe isa kanaan biizii wal goonee sanaan falminu isa kana tolaan kenna tolaan didummoo itti deemna dhiisi asuma irratti waan haasofnu hin qabnu waa'ee sana murteesseera uummanni Oromoo murteessetti walii galeera maallaqa mucaa dhumaa sana maatiin arguu qabu argachuu qabu waan barbaadan yaadannoo dafqa mucaa jaraa waan bakka bu'u bitachuu qabu jennee murteessinee abshir keessaa haasofna ofii jedhu haa kennu ofii jedhu immoo itti muddinee barbaadan rakkoon qabu sanaan dhiphatin boleessi ciqqamaara waan ta'eef amma meemee boleewwan keenya namni riyaala 500 yookiin immoo 1,000 nu kenna yoo jiraatan isin keessummeessuudhaaf qophiidha bor immoo abbaan dhufanii laayivii irratti warri Saawud Arabiyaa nurraa cufuu qabdu 16,000 jechuun bucuudha. 500 maal abbaasa maal mucaa yoo dhabanii jiru jarri 500 yoo qabaatan kumaanu
Mubarak tana amma inshallah ana dokiya tana wa wayo do akka video wayi radda laydani guyya beellama o kaborumattu nu gotani guyya sunnulle haga nama wallafa walbeynunille ka media kanara walbeynunille itti qophofne odo ennu gona yaada jedhu qabana sirratti anamma saati sangala na tokkitti akkuma ta'etti yoo kotaraan dubbachuu danda'e dubbatee ketoran yoo dubbachuu dandeenye immoo obboleessi keenya nageenyatti mee jennaan abbaan saatii qaqqabanu bichaan barbaada malee amma viidiyoo hojjedha ambeellama keenya yoo xiqqaa saatii torba saddeet keessas hin ga'u isaan guyyaayyuu bakka bor saatii sagal irratti Saati shanitti ga'uu ni danda'u. Nan bilbilee gaafadha. Godha amma kan jedhe miti Onlaayinii irra torba jenneeyi Saati shanitti saatii sagalitti dhaggeeffadha. Saatii sagal irratti mana kootti beellama jira. Abbaan inni dhufu warri dhagaartanu saatii sagal irratti zuurii booda jechuudha. Saatalaataa akka biyya arabaa saatalaataatti guyyaa dhagaamne maallaqa obboleettii keenya ittiin galchannu akka viidiyoo artistuu fa'aatillee hojjedhu anillee hojjedha. Saatii sagal akka Itoophiyaa guyyaa jechuudha. Akka Itoophiyaatti viidiyoon hojjedha footooshootiin hundi keessan kottaati. Saasan namni asi Mubarak saasan namni asitti namni asiin argamu yeroo san amma akkanuma bula namni asii akkanuma bulla ganama rafna ganama akka Itoophiyaatti saa 12 aga saa tokkootitti rafa namni asitti kalafaa ka'u galgala gooree galgala nu wayya akkasi galgala neetworkiitu immoo hin jiru galgala immoo isaan bira tollee bira neetworkiin hin jiru. Asii amma nu mijjaa'u namni asii kaka'u amma asraa saa sagali ka'a amma achi namni asii saa afuritti ka'a akka asii biyyaatti saa galgala keessa sa'aatii afuraa ta'u mubee. Kana waan ta'eef asii namni hedduun argamu. Galgala sa'aatii afurii booda galgala keessa sa'aatii afur isin neetworkii keessaa nagee bakka neetworkii gahaa galgala keessa sa'aatii afur goonee irraa boru nagee ati immoo bakka nu mijeessaa ishii obboleessi xiqqoo siin katoraan jeeqamaa jira waan ta'eef jaallannee miti silaa kanaan walitti numnu rabboota akkana godhe atattamaan galchinaa fi sa'aatii afur bor galgala sa'aatii afur akka ta'e hubadhaa isaan immoo bakka neetworkii nu keessaa bor galgala sa'aatii afuritti yoo rabbi jedhe waruma xumuruu qabnan jedhaan waruma xumuruu qabna warri guruppii keessas inshallah wallahi hin gargaarra inshallah kan biraa yaada qabdu Mubarak sirrii jette maaliif namni guyyaa siyaasiin qabu dadhabbii qaba namni hedduun onlaayinitti sin bahu kanaafuu inni kaan irrafaa akkuma jette sa'aatiin afur sa'aatiin mijaahaadha sa'aatiidhuma sanatti taasisuu qabda bareeddoodha sa'aatiin itti qabatte sa'aatii sanatti mijaa hundaafu. Dhugaa hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa isiniin jenna artisti Tufaanillee biifoleenillee hundumtuu akka nu faana dadhabdanitti gahammallee hangatu goolaba isaa argannee xumurree nu bukkee dhaabbattanii nullee maatiinis haattis abbaanis cinaachi isaanii gar tokkotti gorutti maaliif jennaan sinumarraa dhageettiin jira namnillee deeggaruufillee gargaaruufillee bukkee dhaabbachuufillee isuma nu biratti